فباس سيفي ماكين فيلم مولين دلك دمو جالالا سنجدو جرمو مي وان سي ولين كاب دنرا فباسي مي مايكي سي خاننا ميوتي كاب dhugaa rabbi nuti warri sooshaal miidiyaa kun jechuudha wanni nu namaaf hin goone akka nuti namatti qeessu nu nama qaqqabuuf deemnu keessaafuu nama nurraa ol mul'achuuf ta'u akka inni miilli isaa ol hin kaanetti jala deemne jala qonna jechuudha mucoota waan nama jabu keessa jechuudha ijoollee dhaloota isaanii gandi isaanii irratti duula yeroo baay'ee jechuudha ijoollee kenna ijoollee misilaa namni irratti duulu hin qabaannetti ufumaa walirra duulan jechuu waan nama jabu gandummaa limiti garuu nama jaba haalli isaa itti mucoota ne keessummeessan jechuudha dhugaa rabbi waan akkanaa kun fokkisaadha mee gurbama kanarraa waa inni jiru dhageeffadhame anarraa miti sagalee isaa irraa dhageeffadha miskiina waa takka hin beenne maqaa nyaataa turre روموتي إفباس دول دوران يعني دراما جدلكو تره دراما مساعدة جدلينو يعني سوران وما جزء دراما دلينو دراما في راخانو مالي وانتي برا تجال لا في مال جانخنا لا أنو كون كوانو اسمرت يا غري جال جان wali nama jabu waa'ee suuraa kanarraa jechuudha suuraa akka namni madura suuraa ka'ee hin beekne wayiitti ta'uu fi gola keessa dhosanii nama irraa haasaa turan jechuudha ani wali nama jabu jechuudha namni tokko dilii yoo dalage namni irraa dubbatu akka waan dilii hin dalanneetti qubatti baasee nama dilii dalage sana irraa dubbata jechuudha habiibti tiyee yookiin ati obboleessa kiyya qaali ati amma dura dhiira wajjin hin jiraanne dhala wajjin hin jiraanne maa fakkeessita odoo siin maanuu nama dhiira wajjin jiraatu akka dhabiyyuu dhala wajjin jiraatu ta'e wanni addaa wanni siin raawwattee hin jiru wanni mati raawwatte wanni raawwadhe ta'uu danda'a jechuudha ufiidha qulqulluuf goone ufiidha warra jaannataaf goone ummata kannu adda jira ammoo warra azaaba godhuun eenyu haqummaa sii kenne suura asiin kaate ati ol darbuudhaan maal geette hayyee inni ol darbee ati jalaa sheer gochuun maa barbaachiseedha keessaafuu suuraa isii qullaa tokko jechuudha kan hundate shoortii ofirraa qabdu tokko jechuudha wallaahi suuraa sanarra baay'ee na gaddisiise dhugaa rabbi ilmi namaa kun jechuudha maalidhaafi namni ku adaa sadarkama kana waliif qaba akka waa ufii dhabanii hin dalanne wayiiti barbe akkuma nama takka ufumaa badii waan takka nu qulqulluudha sagalee majaraati isin deebisa isaanuma dhageeffadhaame naafi maakiin obboleeni jechuudha faamiliidha innaa obboleen bira kunne akka faamiliiti naafisin اوكي اي غافي برا وروني ازغبار ديمه وايه كيسنا سو جركوني اتيتو تيما ديمو اكمي ميوان خنا سبت درباش انا كم جيرن تيما دا جرخونيس دراما نو جدلغو turaan kaayiroo gaafa turan jechuudha. Bee mucaa kana laala haasa'u isaarraa mucaa miskiina haasa'e haasa'e hin beekne haasa'u ofirraa deeffatee hin beekne argatanii walii oofan jechuudha sababa. Ani kan jedhu isaan diraamaa dalaganii hayyee gaafa diraamaa san dalagasan jaluma deemte koomintii barreessaa jabaadha jajjabaadha jechaanii turte. Har'a gaafa inni achirraa as deebi'anii karaa haguma sanirraayyuu jechuudha. Karaa sanirraayyuu as deebi'anii karaa biraa qabaatanii maaltu amma irra duuluudha sige wanni kun har'a kaleessa dalagameeti wanni amma dura sooshaal miidiyaa irra jirudha. Wanna gola keessaa gaffuudhame wanni haaromni gabbayee tokko hin jiru jechuudha. Akka waa har'a gabbayee kanaatitti akka waa har'a ta'ee wayiititti akka wanni intalli kun daladde ammoo jechuudha waan addaa ta'ee wayiitti ilaala ilmi namaa kun jechuudha. Amma namoo kaminuu haa ta'u intala tana ta'ee tabiraa ta'ee jechuudha. Ammoo namoo kaminuu jechuudha. Nama waan taateef dilaawa nama waan taateef balii daladda nama waan taateef haqqini sirraa eegama nama waan taateef dogongorta nama waan taateef mucucaatta ati maleeyikaadhaa miti ani maleeyikaadhaa miti dhala namaati dhalli namaa ammoo ni dogongora namni dogongora sanirraa deeffame ammoo yookiin dogongora sanirraa deeffame ammoo irraa deebi'e ammoo irra caala namaati jechuudha nama hayyuu jedhama jechuudha ati ammoo barbee ati ufiillee dilii daladde namallee dilii dalage sanillee deemte dilii biraa dalagaa jirta bar ammallee dilii sanirraan deebine barati warri namarraa haasoftan warri dilii namaa jala deemte warri badii namaa hanqina namaa jala deemte dhiqottani barbee ati dilii dalagaa hartaan mallee isiin yookiin inni sun diliirraa deebi'ee jira haga dalage jechuudha ati ammoo hadhallee irra jirta barbee hanga yoomii achi teetta hanga yoomii achiidha mudhatta hanga yoomii achirraa si arga ilmi namaa kun hanga yoomii achi ija babanaafta hanga yoomii achi akka aduutiin mudhatta odumaa nama quba qabdu osuma namaaf addu osuma nama hisdii yaaddu tanteenuma deemte jechuudha. Wanni sajjabu barbee wanni namni namarraa haasa'u jechuudha. Namni namarraadha rakkina namaa hanqina namaa jala deemu barbe jireenya ofii dhiisee jireenya namaa jiraataa jira. Habiibti yookiin ati obboleessa kiyya yoom jireenya kan kee ofii deebitee jiraatta yoom guyyaa ati jireenya kan kee akka namaatti jiraattu yoom jireenya kan kee ati
akka abbaa sanii yookiin intala saniititti dhaabbattee jiraattu yoomiidha. Hanga yoomii nama qotta, hanga yoomii nama jala deemta. Dhageeffadhaa sagalee isaanii. Zabana Itti booda. fufi annan beeka hawaasa Oromootiif ifa godhi. Zabana booda hanga duraa maakkii wajjin dalaguu turre sanboo zabana booda isaanin hojii dalagee isaanis diraama hojii dalaguu turre jechuudha. Kanaafuu as turanii dhiyoo sana qotanii jechuudha. Obbolummaa rabbii malee jaalalli isin jidduu hin jiru jechuudha. Dhugaan jirtu sana. Okay, egaa hawaasni Oromoo kuno ramziinis isa kana dubbutii teenya maqaa balleessu jirtanii walii gad ooftanii. So akka amantan kuno gaafii yoo qabaatanis gaafachuu dandeessanii ramziin as jira. Namni gaafii qabdu na gaafachuu dandeessan. Wana ajaa'ibaa jechuun wanta tokkollee wanta nama ajaa'iba. Inni amma hiyyeessa ta'ee jenna isheen duroomte jenna ishee isa dhiiftee deemte yookiin ibsa biyya aguma san kan Faransaay ta'an Kaayiroo olii biyya guddattee biyya Faranjii keessa jirti. Isa argatte biyya Awurooppaa kanneen keessa jirti waan ta'eef isa argatte dhanni irraa dubbatan jechuudha. Jaalala jechuun barbi uummata keenyaan dhugaa yoo jaalate warri jaalala gurguratu barbi warri waa'ee jaalalaa haarsu kun warra waa'ee jaalalaa hin beekne. Jaalala jechuun habiibti tiyya barbe. Nama hiyyummaadhaa fi durummaa wajjidhaa injifattuudha. Nama hiyyummaas ta'e durummaas ta'e wajjidhaan akka ilkeetti qabatteeti fuuldura deemtu malee gaafa waa argatte ammoo gaafa waa harka ga'a ammoo nama san dhiiste nama deemtuudha miti. Jaalala jechuun isa kana. Jaalala jechuun bu'aa gama lamaaniiti waa argamuudha malee namni tokko itti fayyadameeti yookiin irraa fayyadamee waan isanii deemanii miti jechuudha. Jaalala jechuun barbe wanna ati walii hadha wal qabdee kan kee dhaalchistuudha barbe. Jaalala jechuun isa akka yaada kiyyaatitti. Jaalala lammaa wannummaan jedhan kun barbe mi'eessituu jireenyaati barbe. Osoo jaalala addunyaa kanarra hin jiraanne dhugaa rabbi ilmi namaa kun maa wal fixa amma beektam. Dhallummaan namaa hawaasni keenya biyya ammaa wal fixa. Jaalalli sun waa hin jidduudha dhabameeti bara. Jaalala jechuun bara dhalaa fi dhiira gidduutti waa argamu qofaa miti. Jaalala jechuun waa maatii keessatti, waa ollaa keessa, waa hawaasa keessatti argamu jaalalama jedha malee namni keenya harka xiyyeeffannoo isaa dhalamaa fi dhiira akka fedhinnaa yerooti wal barbaaduudhaan jaalala jedhaniitiin itti moggaasan jechuudha. Lakki sun jaalala yeroo ta'u jedhe malee an jaalala namummaa yookiin jaalala itti fufaa jedhee itti amanu jechuu akka kiyyatti. Kanaaf warroonni waa'ee namaa odeessitan anaan dabalate wanni kun kadhara wallahi rabbiin nu eegu malee wanni namaa kun wanni namarraa haasan kun baay'ee rakkisaadha. Rabbiin nu eegu rabbiin nu haasattaru waa'ee namarraa jechuudha. Ati sooshaal miidiyaa irraa haasofteedhaa fi keessaa walii bilbiltee haasofteenu garagara walii adda jechuudha. Ati yookiin keessaa haasoftee miidiyaa irratti haasofne badinarra hin jiru yoo jette habiibti yookiin obboleessa kiyya logongortee jirta. Haasofni haasawuma. Asitti illee dhiiguma namaa nyaataa jirra gara asitti illee dhiiguma namaa nyaataa rabbi nu haasattaru jechuudha. Kanaaf obboleettii keenya mucayyoo kanarraa bu'aa. Mucayyoon haa jiraattu dhugaa rabbi. Mucayyoon haa jiraattu dhiisaa mee haa jiraattu. Kana isiniin jedha ulfaadha. Kanaafuu rabbiin nu haatisu waan hunda keessattuyyuu nagaan jiraadha uummata qashtii. Ana ammoo isinirra beekeeti miyyoo haa odeessu. Tarii namni takka lama waan dhagee waan nan jedhu kanarra waa deebiin. Kanaafis waan gaariidha jechuudhaafi turtii gaarii yeroo gaarii qabaadha ulfaadha jiraadha isinitti haa tolu. Yoon balleessi assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu dhiifama isiniin ja'a nagatti.